an gabrummaa dha wobo qof jala murree walitti jala murree whether you agree or no ka opidio ammatana bilisom suudhaaf taa'u wobo opidio amarka chaatu kanaa'u ka bilisomse Oromia Democratic Republic Oromia ijaaruudhaaf taa'u wobo dal yaanni keenya facaadha Oromoo yeroo hundaa wanni diinni moof wanni diinni nu injifatu yaanni keenya facaadha tokko gamas jira tokko gamana jira kun karaa nagaajja kun olja tokko gajju kun olja nuutu wal qabee gabrummaadhaaf wal jilbiifachiisaadhaa jira the only way to freedom is wobo kana jala muraadhaa warreen hayyoonni Oromoon humna ta'uu qaba Oromoon karaan humna ta'uun yooni waraana jaarate qofa nama humna qabuutu Afrikaa keessatti mataa ol qabatee deemuu danda'a wanni Oromoon amata 150 mataa qabatee ajjeefamaatuma imimmaan buuftee taaziyaa teessee ka'aa jirtuuf wanni takkitti waan qawwee hin qabne qofaaf kan hubadha waan qawwee hin qabne qofaaf furmaanni humna addaa humna oppidio humna naftanyaa ta Oromootti zalaalam amata 150 Oromoo bitteeti naftanyaan arra mataa ol qabattee Oromoo gubbatti haqqisaa jirti kana beektu amata 150 gabroomneeti arraas wal dabarsanii ilmaan Yohaannisii fi ilmaan Teedros farqaa wal dabarsanii khadee ilmaan Yohaannis amata 27 nurra deemanii sandura amata 130 ilmaan Teedros nurra deemanii amma farqaan ilmaan Teedrosii abiyyiin fuudhee ilmaan Teedrosin nu kennee jechuudha amaaratti kana maaltu nu mude hidhannoo dhabuudha qawwee dhabuudha humna kan arkachuu dandeenyu whether you believe or not wobo jaaruu qofaan ilmaan Oromoodhaa biyya keessaa fi alaa bakki irratti invest godhuu qabnu woboodha humna Oromoodhaa humna Oromoo boonsitu humna Oromoo roorroo jalaa baaftu humna diina Oromoo irratti tarkaanfii fudhattu humna Oromoo irraa imimmaan hayxu humna Oromoo tana garaa qabbaneessitu qabaachuu qofa furmaanni waan amma keessa jiru kana keessaa kan boondeenyu waan amma keessa jirru keessaa kan bahuu dandeenyu yooni humna akkasii qabaanne qofa wanni dabre jara keenya wanni kutee jira mistake goonee jira we failed mistake dalaynee jira kufnee jira itti milkooyne qabsoo karaa nagaa itti hin milkooyne ittis milkaa'uudhaaf hin teenyu yoo ummanni Oromoodhaa namni mileenni 60 kara qawweedhaa fuula deeffate it doesn't take us a day Oromoon bakka takkaa ni hidhanne jechuunu diinaaf baaraga diinaaf naasuudha hagayoom ciifnee hagayoom taaziyaa teenya hagayoom nama keenya awwaallineetuma zalaalam alaanalleetuma boonyee arraas akkatti jeesanii arraas kana godhanii Oromoodha qabanii hidhanii Oromoodha miilarraa muranii Oromoo harkarraa muranii meeqaa harkee caccabee taa'u jira meeqaatu ilmoo dhalchuu dadhabee taa'u jira hagayoom dhageenya for how long think about this for how long ummata lakkoofsaan singeenye ummata xiqqaadhaatu waan qawwee qabaniif kaleedhaas si cabse kalee Oromoo naftanyaan qabsitu lakkoofsaan caaltee yookaan tooftaan caaltee osoo hin qawwee qabaachuu hidhachuu qofaanii naftanyaan Oromoo cabsitee amata 130 dhiittee akka harrebitte TPLF nama mileen jahaatu if jaaree if gurmeessee hidhatee dhufee ummata Oromoodhaa amata 27 akka harretti gubbaa deemee kan fedhe jeesee kan fedhe saamee biyya fi taajiroomsee ummata Oromoodhaa hiyyoomsee akkatti hambise arraas as keessa teenyee yoo waliigaluu hin dandeenye maal goona irratti karaan nu baasu kamirratti yoo waliigaluu hin dandeenye ammaas naftanyaan lafaa kaateemma እንደዚህ ይላሉ ኦሮሞ ይላሉ እኮ እንደዚህ ይላሉ ኦሮሚያ ማለት የለም በር ኦሮሚያ አማርከት ላፍቱ የለም ጁኸና afaan Oromoo amaarri lakkii dubbatamuun qabdu kana dhiiga abbootii teenyaatu fide dhiiga abbootii teenyaatu fide bar Oromiyaan bilaashitti hin dhufne arra qabsoota galmaan gahuudhaaf qabsoota bakkaan gahuudhaaf ilmaan Oromoodhaa wanni irratti waliif galuu qaban takka qofa wanni irratti walii galuu qabnu takka qofa waa hunda yaalle karaa hundaan tattaafanne qabsoo karaa nagayaa
fincila karaa nagayaa mootummaa tana keessallee seenanii gartee yooni jijjiirra fidanii jabeetii yaalame garuu Oromoon daranuutii kabajaa dhabaadhaa daranuu xiqqaachaa daranuu tuffatamaadhaa deemaadhaa jirti malee Oromoon kabajaa horachaadhaa jirtu kabajaa harkachaa jirtu arra bakka akka namatti mataa ol qabannee aan Oromoodha jennee jiraannurraa gabbuuneeti xiqqaannee arra namni Oromoo ifiin jiru maqaa sabboonummaatti deema namni sabboonaan shani gala kalee garuu gaafa TPLF namni Oromoodhaa hawaa barate ka xiqqishoo qabeenya qabu ka sabboonummaan irraa mul'attu aabaa uggaleeti boodarra yookaan hijjeefama yookaan hidhama yookaan biyya areema arra bakka kalee turree gajjirra bakka gaafa TPLF turree gajjirra arraantan achi gajjirra amanta nu amnu battanu tuffiin nuti arra keessa jirru bakka kalee dhaasanii gadi xiqqeenyi arra Oromoon keessa jirtu bakka gaafa TPLF jirru gajjirra arra amantanu amanuu baattanu kanaaf furmaanni maali hedduun keenya walii galuu dhabuudhaan malchiisa paartii siyaasaadhaa ta'u waraana jaartee deemaa jirtu walii galuu dhabuudhaan malchiisa yookaanis miseensanii ta'uu dhabuudhaan malchiisa Oromoon akka itti yaaduu qabdu akka itti yaaduu qabnu arra yoo silaa humnitummaan Oromoodhaa cimtuun takka jiraatte obboleen kiyya an silaa Oromoon na bittee rankaan silaa Oromoon afaan Oromoodhaa dubbachaa na bitte an I don't care nama khiyyaan nabitu jira nasaamee khara geessuun qabu qabeenyi isarraan faca'ee aalii sagga silaa Oromoon nabitte rakkoo takka illee qabu Oromoon dhugaadhaa afaan Oromoo dubbachaa afaan Oromoodhaa guddiftee aadaa Oromoodhaa guddisaadhaa yoo ummata cunqursite rankaan wanniin barbaadu sani arra gaafa nafxanyaan lafaa haatee nutti gaarrifatte warri amata 130 nu bulche ka awwaalame kan mallas zeenaawidhaa awwaalee biraa deeme abi awwaalaa kaasee nurra deebisee arraan tana nafxanyaadhaatu nama keenya irratti haqqisaadhaa jira arra nafxanyaadhaatu Oromiyaa keessa jaaree nama keenya akka sirriitti bakka hundatti ajjeesee karaa gubbaa darbaadhaa jira kanaaf furmaanni maali kanaaf furmaanni maali dhugatti Oromoon woboon barbaaddu dhugatti Oromoon humna ta'uun barbaaddu dhugatti Oromoon waraanan barbaaddu furmaanni humna tahuu qofa humna tahuudhaaf waraana hidhate qabaachuudha qabda waraana kee waraana Oromoodhaa kasii hidhachiisu si Oromoodha anaa fi isiniitu waraana Oromiyaa guutuu keessatti irratti investi godhee jaaruu qabaasi hidandeenyaasi yoo walii galuu dhabuudhaatu akka diinni dhufaa fi dabraan nu tuffatee nu gubbatti fincaanu kan godhaa jiru waliin gallu tokko ol deemu kun gad deemu kun karaa nagaaju kun qawweedha jaa kun lakkii mootummaa ta'uu daleynaa jaa kun garaaf bulla jaa walii galuu dhabuudhaatu diina keenya amala keenya bareeditiin maantana ምን ያመጣሉ ኦነግ ሸኔ ከነ ብሌስኔት ኦነግ ሸኔ ብሌስኔ ሰንቦዳን ኦሮሞ አከበረት ቢናደቻ ጅረን አማሪ ወኒ አብዮ ጃሳዋ ጅሩ ወኒ ሚዲያን አማራ ሀሳዋዳ ጅሩ ኦሮሞ አከበረት ቢና ዮ ኦነግ ሸኔ ከነ ብሌስኔ ኦሮሞ አከኸለት ገበርሲፍኔ ኤርገኔ ዲኔ ቡልቺናድ ፕላን ኢሳን ዴማ ጅረን ኑቲ አከነ ኸይሰትሌዳ akkamitti humnataana jennee kophaa walitti haasawuu hin dandeenye akkami walitti dhufnee humnata akka jaaran bakki rooroon qaawni nu qaawu bakki rooroon nu galtuun hulaatana akkamitti firraa cufuu dandeenyaa hayyoonni keenya marachuu hin dandeenye rakkoon guddaan kan yeroo hedduu diinatti qolaachuu qofaa miti nuutu dadhabaadhaa fi diinni keenya nurratti fincaanaadhaa jira nu dadhaboodha nuutu waan takkarratti walii galuu hin dandeenye nuutu wal afaan deebi'ee wal shakkee wal nyaachaadhaa jira nuutu jiraa keenya tuffannee xiqqee isaadhaa jira nuutu jabaa keenya jabeeffachuu hin beekne rakkoon bakkirraa haati asi amata lameen dabre kana wanni godhaa turre kana wal nu shakkisiisanii nu idduu seenanii warri sun shiftaadhaa jalaa dhaabbadhaadhaa warri sun shanee Oonag shaneedhaa jala beekadhaa Amaaraa nu gorsa Amaaraatu ana
anumaa oromticha kanaan warri achi lolu sun oonak shaneedha jamanii shiftaa warra biyya balleessuu deemu ati oromoo dhugaati jala dhaabbadhu isaan sun maali ammaali an amaarik nabiturra yooni warri gaarii jiru kun dhufee nabite bar anaaf irra faayidaadha oromoodhaan nabite jedhu kun maqaa oromootiin lolu oromoodhaaf lolan dantaa oromoodhaa yoonallee miidhan dantaa oromoodhaan dabarsan an haa miidhanii garuu dantaa oromoodhaa hin dabarsan dantaa oromoodhaan kennan qabeenya oromoodhaa alagaan kennan lubbuu oromoodhaa lubbuu hunda dura aansanii eegan waan irratti waliin galle hedduu adeemsa irra waliin galle hedduu qabaannus waan irratti walii galuu qabnu irratti walii galuu qabnu oromoon waan irratti walii galuu qabnu ara oromoo hunda gaafattu wanni miidhamaadhaa jiruuf humna dhabuudhaaf kanarra walii galle maraataa fayyaa hundamma maaliif oromoon tun barayyuu tuffatamti maaliif oromoon tun barayyuu ajjeefamti maaliif dhiigni oromoodhaa dhiiga saree hanqataa ittee gugaafatte humna hin qabnu humna firraa dhoorkinuun hin qabnu humna gumaa keenya baafannuun hin qabnu carraan keenya kadu'ees awwaallannee taaziyaa teenyee kaaneetuma du'aaf eeggachuudha yoo akkas taate waa dura wal dhabnuus maaliif humna takka humna cimtuu oromoodhaa takka jaarachuu irratti waliin galle humna cimtuu oromoo takka jaarachuu irratti maaliif waliif hin galle arra humniti sun ni jirti humna lafa jirtu humna isiniifiin dhaabbadha jettee qeeroon halkanii guyyaatti yaadhaa jirtu humna waraana biltsiginnaa guyyarraa harka kennisiisaadhaa jirtu humna mootummaan guyyarraa dubbattee irraa booyaadhaa jirtu lafaa qabna irra oromoon whether you believe or not awwaa'ee oboodha miidiyaa Itoophiyaa hin dhagamalee takkaa miidiyaa isaan dhageeffadhe hin beeku miidiyaa isaan qaban hin dhageeffadhu miidiyaa Itoophiyaa irraa hin dhageeffadhu akkatti mootummaan Itoophiyaadhaa react gooturraa hin dhageeffadhu sodaa isaa waraana kanaaf qabaniitu akkaan jara kana cinaa dhaabbadhu na godha dhugaa dubbachuudhaaf sodaa mootummaan biltsiginnaadhaa mootummaan OPDOdhaa jara gaara jiru waraana bilisummaa oromoodhaa kanaaf qabdu waraana isin achi fiitee ooraal duwwaa as deebi'u ooraal waraana guutechi kutee duwwaa as deebi'u kaniin arkuutu edaanuu humna cimtuudha qabna nuutu qabachuu wallaale malee nuu cinaa dhaabbachuu wallaale malee edaa humna cimtuudha qabnaa yoo humna tana cinaa dhaabbanne humniti turroorroo oromoodhaa tana ni cabsitii bakkiin irraa jiru as asirratti akka jara kana jibbitu akka waraana sii jecha bahee gaara jiru kana jibbitu psychologically sirrat dalagamaadhaa jira ilmaan oromoodhaa sirrat dalagamaadhaa jira halkanii fi guyyaa diinummaa jara kanaa isin garsiisuudhaaf firri keessan nuhi firri sin ajjeesu mootummaan siif dhaabbatte sin ajjeeftu mootummaan siif dhaabbatte sin qaltu mootummaan si dhaabbatte qadabdee akka ilmoon dhalli sin gootu mootummaan sii dhaabbatte harkaa fi miila sirraa murtee sin xiqqeessu mootummaan siif dhaabbatte barataa arraan tana yuunivarsiitii seene ka hegeree biyya tana bulchu achitti nan biftu mootummaan siif dhaabbatte haadha ilmoo takka qabdu duraa jeeftee hin boochiftu dhugaa kana olii himaa kanuuf dhaabbate kanuuf falmaadhaa jiru ka haleedhaas nuuf falmaadhaa ture kan alagaan ololaan ilmaan oromoodhaa wal afaan deebiftee akka dura dhaabbatan godhaa turte waraana bilisummaa oromoodhaati an dhugaa isin himuudhaaf warra biyya jiru guutuu jaarmoota siyaasaadhaa and I don't think they will succeed anymore they have tried their best of course laalan dandamaayee they have tried too many times not once bartakkaa miti yeroo hedduu bar yaalanii qabsoo karaa nagaa kabar ban 1991 ana faadha kadhaqe 1991 itti milkooyne salphanneeti ari'amnee biyyarraa baane 1991 hogganoonni keenya shawwadamanii salphatanii waraanni guddaan qabnu sun faca'ee huursoo ilmaan oromoodhaa akka bineensatti mooraatti ijaaraniiti midhaan badaatti kennanii huursoo keessatti bar 1992-93 waraabessaatu bar ilmaan oromoodhaa fuudhee nyaachaa ture kana beektu nyaata contaminated ta'e nyaata summaawaa dhukkee kennaniiti huursoo keessatti namni beeku ni beekaa ilmaan oromoodhaa
garaa yaasee guun isaa achi baan huursoo waraabessaa jira hedduu garaan guuna maasu garaa yaasaan akka nama godhu beektan gaafa garaa yaasee namni gaa nama keessa gadi taa'u achi baamti osoo garaa yaasuuti gaggabeechi lafa dhawu waraabessi dhufeetti nama jiraa fuudhee deemee nyaachaadhaa ture. That was 1992, 93. Kana warri beektan ni beektan. Manni hidhaadhaa fuudhuu dadhabeeti ilmaan Oromoodhaa mooraatti ijaaranii akka beeyladaadhaa bineensaaf kennaa turan. Arra namni meeqa waraabessi fuudhee malee maaliif fuudhee hajuu turre huursoo keessa. An huursuun seen garuu ijoolleen saayibaa yaa ta'uu turre hundinuu huursa ture ibban. Arabbi na baase. Odeessachi keessaa bo'o achiin jira bakseen jiraatiin niin dhaga. Huursoo keessaa waraabessi ilmaan Oromoodhaa waraaba bilisummaa Oromoodhaa meeqa nyaatee rabbummaa naa beeku. Meeqaa dhukkubaan dhumeechitti awwaalamee nyaata sumitti kennanii rabbummaa naa beeku. Gaafas ni shawwadan. Diiliin taana keessa osoo humna jabeeffannee namni keenya guutti dammaqin karaa nagaatiin mootummaa jaarraa jedhanii seenanii jarri duubaan wal xaqqasaadhaa akka ashaanguliitiin nutti taphatanii hogganoonni keenya biyya irraa bahe waraanni bilisummaa Oromoodhaa guddaan sun face. Waraanni guddaan sun face. Hagi biyya irraa bahe Soomaaliyaa seene haga xiqqaa. Irra hedduun isaa ni face. Irra hedduun isaa hidhameeti dhume. Irra hedduun isaa ni ajjeefame. Hangi bahee hogganoota wajjin karaa Soomaaliyaatiin gabbee hanga xiqqaa. Gaafas shawwadamne nun taane. Dheengadda 2018 narraa eegalee harka dhooyineeti ilmaan abbaa gadaa jennee bilisoomnee jirraa jennee gammannee harka dhooyinee caffiraa wasi suufa kaatee isirraa biyya galee hugguun dha'u garuu wanni akka yaannee miti. Hugguun biyya dhaqu akka yaannee miti. Gabrummaan irra hamtuudha. Namni keenya rakkoo hamtuu keessa jira. Namni keenya dalagachuu hin danda'u. Waan fedhe dubbachuu hin danda'u. Gaafaan Finfinnee irraa deemu dura alaabaa huccuu aadaa uffattee deemnaan sin dhiisan. Ammallee wanni deemu jira salmaan nuti deebi'e. Yeroo lamadaa shawwadamne jechuudha osoo an beeku gadaa kee keessatti kan an beeku. Tasan duraa kuyyu tuttee. So ammalleedha maaltu nu barbaachisa maaltu nurraa hanqate waan jirratti walii galuu hin dandeenye. Ammallee nu wal dura dhaabbachaadhaa jira. Nu walii mormaadhaa jira. Ammallee duuba akkas taatu eenyuutu diinaaf karaa bane. Eenyuutu diina jalatti wal qabaadhaa jira. Xawalwaallee warra guyyaa Oromoodhaa wajjin faxaree waa'ee qabsoo Oromoodhaa dubbachaadhaa galgala biltsiginnaadhaaf riippoortii galchuu irraa tan Oromoo keessatti dummaate. Amma yeroo ammaan tanaa kana nama sabboonaa nama kalee bar wajjin ture nama kalee waa'ee Oromoodhaa wajjin qabsaa'aa turetu bar arra nu bira hin jirre garaadhaaf nu gane warra kalee amannee rakkoo saba kanaa walitti himnee wajjin marachaa turre wajjin hireebaa turreetu bar arra garaadhaaf nu ganee bar nu bira hin jiru. Eesiidhan jarri warri nu bituu barbaadu kun yaada irratti illee walii galuu baatan adeemsa irratti illee walii galuu baatan Oromoo belleessuu irratti waliif galan kana fudhaa. Tigreenis Amaarinis warri biraa kan maqaa dha'uun barbaanne illee waan biratti illee walii galuu baatan wal dura dhaabbatan Oromoo belleessuu irratti guu maqaan Oromoodhaa ka'e keessaan jira jedha. Oromoon belleessinaa hundirra walii galan. Hundi warri diina keenya lafti Oromoodhaatu lafa mijjooytuudha. Uummanni Oromoodhaa kun Amaari duraanii yawwaa nu baase. Bar maqaa dhugaati. Amaari duraanii yawwaa nu baase. Yawwaa hizbina Oromoo. Yawwaa hizb ምንም እኮ አያውቁም ጀቹ በር ምንም አያውቁም ጀቹ በር የዋይቹን ሁማን ቤኸኒ ሄዋና ጀቹ በር ዋተክሌን ቤኸኒ ዋተክ ገራን ቀበኒ ሂጃ ቀበቹን ቤኸኒ ሂጃ ከፈለቹን ቤኸኒ ጀቹ በር ሂካ ብራን ቀቡ ኡመኒ ኦሮሞዳ የዋህ ነው ጉደን ኡመተ ሂጃ ከፈለቹን ቤን ኡመተ ሂጃ ቀበቹን ቤን ኡመተ ዱኡስ መቶ ቀበቴት ቦሄ ጅራቱ የዋን ስመርክስ ኑባቴ gowwaan keenya maqaa faaruuse baay'ee yawaachuun nama gaarii jechuudha nuti Oromoota nu beekanii Amaariin kan nama gaarii nuun ja'a nuti bar yawaayiidhaa ja'a garuu jarri afaan isaaniitiin gowwaadhaa uummanni Oromoodhaa kuni falmachuun beekanii
silaa akkas ta'uu baanne akkuma jarri nu bituu barbaadu Oromoo fixuudhaa fi Oromoo balleessuu irratti nurratti walii galanitti nutilleen yoo xiqqaatti if eeguudhaaf irraa dandamachuudhaaf maal godhu qabna waan juu lafa kaayinneeti irraa waraana bilisummaa Oromoo kan caalaa dhaabbannu bireen kiyya dhageeffadha. Miseensa jaarma tokkollee dhaatii miti. Miseensa ABO'tii miti. Miseensa KFO'dhaatii miti. Miseensa ta'uufillee hin taa'u. Honestly speaking. Ta'uufillee hin taa'u. Nama aangotti qalbisuutu miseensa dhaabaata. An aangootti tasuma hin barbaadu. Miseensa dhaabaan ta'u. Garuu waan hin danda'u hundaan investi godhee qabsoo Oromoodhaa gargaaruudhaaf yeroo hunda if kennaadhaa siin ture ammaas if hin kenna borullee hangaan jedhu ifin kenna qabsoo Oromoo gargaaruudhaaf. Oromoo jabeessuudhaaf Oromoo humneessuudhaaf kalees ijoollummaarraa ifin kennaadhaa ture. Arraas ifin kennaa jira. Boruus ifin kennuudhaa ta'a waan hin qabuun qabeenya kiyyaan yaada kiyyaan ifin kennuudhaa ta'a. It's not because I'm the member of that political party. No. Garuu Oromoon karaan humneessu karaan Oromoo jabeessu kami jedhee barbaadeetiin karaa woboodhaa kana qofa arge. Woboon Oromiyaa keessa wal gahuudha qabdi no matter what. Oromiyaa keessa wal gahuudhaaf qeeroon Oromoodhaa karaa bantee fi itti duuddee itti deemuudha qabdi. 1991 qawwee harka duwwaadha hiikkachaadhaa ture. Harka duwwaadha qotee bulaan keenya seenee hiikkachaadhaa ture. Arraas qeeroon qawwee jirtu hiikkattee qabdee huutee irraa hiikkattee woboo jaaruudha qabdi. Humna ta'uudha qabdi. Obboleessoo duutii naftu. Duutii naftu. Ka du'a baqatuus nuu du'a. Lola seenteedhaaf lolteedhaaf hin duutu. Qawween sidhaa'umteedhaaf qawwee nama dhooyteedhaaf hin duutu. Tanaan gaafadha. Lola keessa seenteedhaaf. Xitiin asiin urtee quccutee achiin baatee ati naga deemta. Haga rabbiin kee ni duuta siin ji'u haga guyyaan kee gahu mana teessus numa duuta guge. Qawwee keessa xiitiin akka mixiti siraatus hin duutu. Ilmaan Oromoodhaa du'a xiqqeenyaa, du'a salphinaa, du'a qaaniidhaa, du'a himachuullee hin dandeenye. Du'a ilmi abaluu akka du'ee hulaa duratti dhufanii milishaan dhawee mataa facaasee akka hin taane du'a boontee duutu. Du'a akka dhiira dhaabbattee duutu du'uudhaaf if qopheesse. Oromoon akkas ta'uu qaba. Arra jaarmoota Oromoodhaa kagalee balaaqalaa Finfinnee teessu kanarra namni kabajaa qabu waraana bilisummaa Oromoodhaa tokko hagaaratti hafee ture kabajaa qabu. OPDOlleen namni isiin kabaju warra galee Finfinnee mana keessatti taa'u kanarra waraana bilisummaa Oromoo tokko hagaarii jiru kabaji. Isaa sodaattiise. Kana shakkirraa ba'a. Warra qawwe maleeyyii qabsoo karaa nagaati goona jee Finfinnee tattaa'urra waraana bilisummaa Oromoo tokkootu irra kabajaa qaba. Oromootti illee isaantu irra kabajaa godha. Ilmaan Oromoodhaa bahaa dhihaan kaabaa kibbaan warreen waraanni bilisummaa Oromoodhaa keessan seenin. I openly declare this. Ifatti labsuu barbaada. Lafti waraanni bilisummaa Oromoodhaa keessan galin keessan seenin waraana bilisummaa Oromoodhaa ijaarachuudhaaf if qopheessaa. Qabeenya keessan dhangalaasaa dandeettii sammuudhaa qabdan dhangalaasaadhaa yaada keessan fidaa sheer godhaadhaa ganda keessanitti waraana bilisummaa Oromoodhaa ijaarachuudhaaf if qopheessaa. Get ready for this or else yookaan dhumaatii akka maleetiif if qopheessaa. Dhumaatii akka maleedhaatiif if qopheessu yookaan waraana ijaarattee if dandamachiisuudhaaf for your own safety please kana walii dhaama biyya keessatti takkaan dabaladha. Arra Oromiyaa keessatti Oromoo malee sabaa sablammiin Oromiyaa keessa jirtu hundinuu yoo qawwee dhattee mana qabaatte yakkamtuudhaa miti ni faarfamti. Oromoon garuu Oromiyaa keessatti qawweedhaa miti mancaadhaa fi ulelleedha mana guuraadhaa jiran. Kun maaliif si fakkaata? Bilchiginaan eega dhufte kana godhaa jirtu OPDO'n. Oromiyaa keessatti hidhachuun dhoorkaadhaa qawween irratti haram taate Oromoo qofa. Maata akkana? Maaliif ta'e? Do you know this? Oromiyaa keessatti hayyee bilchiginaan teenya haa jennu mootummaa Oromoodhaati ilmaan abbaa gadaadhaati. Abiyyi Ahmed ilma abbaa gadaadhaati haa jennu. Hayyee
ilmi abbaa gadaadha oromiyaa keessatti oromoo qofa qawwee itti haraam godhee khaaniif maa halaal godhe mee na deebisa mee ifiif deebisa egaa ilmi abbaa gadaadha warreen badhaadhina faarfattan warreen biltsiginnaa faarsatan eega mootummaan kun mootummaa oromoodha mootummaa oromoo ceesisu mootummaa oromoof yaa'u ta'e oromiyaa keessatti maaliif qawween oromoo qofarratti haraam taatee warra biraa hundaaf halaal taate riyaalitii akkanaa kana wal dura kaa'uudhaa gaarii dhugaa jirtu akkanaa kana evidensiidhaa wajjin ragaadhaa wajjin wal dura kaa'uudhaa gaariidha maaliif kun ta'e egaa mootummaan tun mootummaa teenya jenne dabballoonni siidhaa mootummaan tun mootummaa teenya jennetti nutti himu jirani wal hayyaa isin ta'u duu mootummaan tun mootummaan teenya tuni maaliif qawweedhaa miti mancaadhaa fi ulellee oromotti haraam gootee warra kaan hidhachiiftii if gaafadhaa ilmaan oromoodhaa beekee jirtan warreen viidiyoo kan dhageeffattan if gaafadhaa gaafiitan lamada biyya keessatti abbootiin qabeenyaa oromoodhaa I don't know abbootii qabeenyaa meeqa qabdi oromoon an beeku warummaan suuqii xiqqollee qabdan warummaan makiinaa takkaa fi lamallee qabdan warummaan wuma xiqqoo gartee ilmaaniin guddifattan suuqii qabdan ollaan keessan qabeenya isaa kan isin maddii qabu eeggatee keessan saamuudhaaf qophaa'uudhaa jira qawwee manaa qaba yoo kiriin takka xiqqoo oromiyaa keessa kaate ati duwwaadha jirta waan ilmaan keetiin eegdulleen qabdu waan suuquma xiqqoo qabdu qiyyeessa xiqqoo qabdu kanaan eeggattulleen qabdu ati yeroo hunda balaadhaaf saaxilamaadha jechuudha sigire abbootiin qabeenya oromiyaadha arra biltsiginnaa itti harkabatti biltsiginnaan garuu asiin siin koflaati duubaan nafxanyaa ollaa keetii sitti hidhachiisaadhaa jirti ati woboodhaas quban qabdu ifii hidhattee waan ilmaan keetii fi qabeenya keetiin jaartii teetiin eeggattu manaan qabdu ka ollaa keetii garuu akka keetii kasimaddii suuqii qabu qawweesaa qaataan banaadha yeroo hundaa'u waan as deemu hundaaf yoo ummanni oromoo kun gabbee qaataan isaa takkaa cufamee beeku nama ollaa kee jiru eenyu dha'uudhaaf si dha'uudhaaf ati garuu rafaadhaa jirta wama hundaafu ilmaan oromoodhaa dhuunfattiis ta'e ijaarmeyaan qawween amaaraaf halaal taate isin irratti haraamii miti qawween amaaraa halaal taate isin irratti haraamii miti hidhannoon amaaraaf halaal taate oromoo irratti haraamii miti oromoonis nama waan kana akka gaaritti hubattanii waan as deemuuf if qopheessuudha qabdanii jetiin isiidhaama waan as deemuuf qopheessaa you never know yoom dhootii Itoophiyaan biyya diigamte already diigamtee jirti Itoophiyaan yaa'ii keessa galtee jirti Masrii wajjin South Sudan wajjin North Sudan wajjin yaa'ii jirti Itoophiyaan Kenya wajjin waliin nagan qabdu Itoophiyaan ummata Oromootii wajjin waliin nagan qabdu Itoophiyaan ummata Sidaamaa ummata Walaayitaatii wajjin walitti nagan qabdu Itoophiyaan mootummaan biraa keessaa baateeti barbadeessuudhaaf eegarti mootummaan Tigreedha OPDO mootummaa tasgabbooftuudhaa miti mootummaa anytime diigamuu dandeessu balaan keessaa ka'uudhaa teessi mootummaa Itoophiyaatti mootummaa tana abdattanii if dagattanii hin taa'ina wanni isiidhaam dargiin jabaan sun nuqut jara keenya dargiin jabaan sun nuqut TPLF jabduu san ijoolleen dhagaan ariiti kanaafuu OPDO'n anytime balaan keessaa kaatee dhoohuudhaan malchiisa balaa dhootu tana garuu if dandamachiisuudhaaf if dura qophaa'uudhaaf gaariidha balaa ka'uudhaaf teessu tana if dandamachiisuudhaaf akka dhuunfattiis ta'e akka jaarmatti itti qophaa'uu gaariidha if dura Itoophiyaa keessa mootummaan waaltawaan hin jiru amma mootummaa akkamtu jira mootummaa feesbuukii waccu abii feesbuuk irra katabaa hunda deemee footoo ka'eetii beeta mangisti galee yaa rabbi ara nagaan bulee ara nattiin dhufneehi ara nagaan ooleehi malee waan biyya bulchuudhaa dhugaa simaa qoon qabu gabbee akka jiru footoo ka'ee nu garsiisaa ol deebi'e sanboodaan lubbuun asi galteeti yoo uummanni kun nan lafaa kaa
yoon waraanni bilisummaa Oromoo dhufee as qabeena fuudhaa lubbuun as galtee jirti dhugaan jirtu haala mootummaan hin jirtu dubaayisa biyya mootummaan hin jirre biyya wanni hundinuu walitti gannaqamuudhaaf deeman keessatti namni if dura qophaa'uudha qaba kana gorsiin ummata keenya biyya keessa jiruuf qabu wanni as deema arkuu baattanis waan gaariidhaa miti Itoophiyaa keessatti walitti bu'insa badaadhaatu deemu jira Itoophiyaa keessatti Oromoodhaaf diina gosa hedduudhaa qophaa'ee jira Itoophiyaan diina alaa fi keessaa qabdi diina yoom dhoohuudhaaf ta'an beeyin kanaafuu biyya kanaa keessatti namni if qopheessuudha qaba ilmaan Oromoodhaa kana dirqamnee gaafa garii dirqamnee as baay'ee dubbanna waan garuu kana dirqamnee as baanee dubbachuu laayiviinis haraaraadha haraa namatti nuti garuu achi bira kunnee jira bakka gartee haraa bira kunnee jirra maaliif laayiviira yeroo dheeraan ture bakka haraaraadhaaf namni nama hogguu amma barte kasi hogguu amma barte seentee sheernaa godhaa maareen godhaa attention asanii miti amma nuti manguddoodha manaaf halmataa biroo faan manguddoodha as gubbaa turree jirra haraaraa sooshaal miidiyaan qabnu garuu riyaalitii dhugaa jirtu hogguu garre ummata keenyatti nu quuqa nu dhagama as baanee dubbachuudha qabna ummataaf hin qabna booda kan sheenoyin kanaaf dubbanna warreen gartee lallabaa tanaatu yaa caffee haraastee ganamoo dhuftee lallabda yaa caffeedha waa takka illee maarreen gootu yaa caffee deemteen dalagattu manaan jira boota kana gabbadhee waan biraatiin goo jira dalagaa egaan dhaabe baasee diibiin deema gabbadheen gartee waan biraatiin goo jira dalagaan hin jirtu Ameerikaa rabbiin dalagaa cufeeti oopidoo gubbaa na kaaye dalagaa biraatiin baadhe dalagaa oopidoo irra wulii ganamuu koota haadheetuma karawaa ta'e akka tanakatti as gubbaadhaa dhufee duraan yeroo uffata haannuu hin qabnu dur dalagaadhaaf yeroo huccuu haannuu hin qabnu caffeeraamis ammaan tana mana jira fedhuun alaawadaa keessa kaadhaa fedhuun gabbee haadhaa am good dalagaa deeman jiru biyya kana dalagaan dhaabbattee jirti dalagaan tiyya zaabarra dhaabbattee jirti baddee jirti maallaqa hin jiru taa'itumaan gaawaan hin qabu waan rabbiin naa kenne qorumsaatuma oopidoo rakkattee caffeeraamis maal yoom dalaga deemaa yoom dalagaa dhaagabbaa maali mucaan sun hin hojjetu dur takka oopidoon maal nun jetti maallaqa shaabiyaadhaatiin nun jennu maallaqa shaabiyaatiin gaaftu kunaan jennu caffeeraamis mana bitatee makiinaa bitanii fi qabaa caffeen kun Oromoodhaas miti bara oopidoo nun jedhu waa hedduu nun jenna amma garuu amma dalagaa hin qabu am jobless namni dalagaa qabdan naa baasaa namni dalagaa qabdan naa baasaa dalagaa hin qabu maan tana baay'ee sadii dalagaa tiyya dhaabeetiin waan hunda dhaabee mana galee taa'u jira garuu dalagaa tiyyaan baadhu dalagaa sabaa hujii sabaatiin baafadha falmataa Ibroofaan dalagaa tiyya dalagaan isaan dhaabbanne inni suuqii isaa maallaqa wali qabu jira naafillee waliin raabsu aan obleessaa dalagaa dhabeetiin mana taa'u jira garuu dalagaa baafadheetiin oopidiyoo likkii galchaa jira jechuudha akkasii which is good biyya Ameerikaadhaa egaan dhufen takkaa baati sadii wal jala taa'ee hin beeku takkaa torbaan lamaa ol taa'ee hin beeku I'm too busy dalagaa hedduun dalagaa hanga gartee mudhiin icitutti nama dalagaatii nama biziidha amma garuu rabbiin koronaa fide yaa shukrayyaa koronaa jechuu malee shukrayyaa koronaa alhamdulillah koronaa kun dhufu waa hedduudhaan dhufe takka nu boqachiise takka ni boqanne jechuudha hafuru haanne amata 16 takka hafuru baafanne hafuru baafanne lamada akka yaanni keenya har tokko deemu waa hedduu jira waan as gubba direenu gubbaa malee backgroundi gara duubaatiin waa Oromoodhaa waa hedduu lagaa jira waa hedduu waltajjii adda addaa deemaa namoota adda addaa marachiifnaa waa hedduu godhaa jirra wama gartee as gubbaadhaa lallabneetuma kun seenaa duubaanis Oromoodhaaf dalagaadhaa jirra duubaan hara keessaatiin warreen wajjin dalaguu dandeenyu wajjin akka gaaritti Oromoodhaaf dalagaadhaa jirra warma gartee Facebook irra dhufeetuma iyyuu miti
kanaafi shukran corona jenna garte shukran corona warri caffee raamis itti ka'e rabbi itti galfate ani gabbu'ee waan xiqqoo laaqachuun ta'in waan hin dubbadhu mootummaa harti ragaa wajjin dubbadha jibbaraan haasa'u dhugaa irratti hundaa'ee dubbadha dhugaa evidensiidhaa wajjin dubbadha silaa mootummaa wanni barbaadummaan tana warra waa arrabsu barbaadan warra waa arrabsee waa xiqqeessee uuja'ee isin maarree kanaati keessan akkana kan abbaan keessan akkasii kan opidoon kana barbaaddi namoota kanaa kana hedduu horuu barbaaddi hedduu maaliif adda indi wanta kaasee dhaaba jira keenya Oromoon amma yeroo ammaa tana yeroo taphannu keessan jirru warreen miidiyaa hawaasummaa kana seentanii yeroo teessan waan biratti guddan wal arrabsuu wal xiqqeessuu wal saaxille jettanii dubartii fi dhiiraa wal qooddanii wal abaaruu gandaa wal qooddanii wal abaaruu waan san keessan jirru maantana this is serious time waan san keessaa baya wanni isin dubbatte yoo xiqqaatte dhiibbaa mootummaa tanarratti haa gootu warri deeggartaniis mootummaa teessan deeggara ansa rakkoon qabu warreen deeggartan garuu tartiibaan ragaadhaa wajjin deeggara as baatanii Oromoo kutaan arrabsuu Oromoo gandaan arrabsuu kun bu'aan qabu warreen bar mootummaa biltsiginnaa deeggartaniin baana huguu deeggartan namni tokko waan takka huguu deeggaru nama biraatiif baddammaysee akka isaa wajjin deeggaru godhuudhaafi deeggartoonni biltsiginnaa akkas tahaati mul'adha warreen ammoo biltsiginnaa dura dhaabban warreen opidoo morminu wanni morminuuf namoota dogoggoraan deeggaraa jiru as deebi'ee kan wajjin mormu godhuudhaaf kanaafuu approaching keenya haala gaariin ta'uu qaba malee arrabaan ta'uu qabu xiqqeessuudhaan ta'uu qabu kana wadda namni wanni haasoynuuf nama as deeffachuudhaaf namatti haasuudhaaf akkatti fincilaniif akka Oromoon hidhattuuf akka Oromoon hidhattee kilaashii mootummaa tana fonqolchuuf haasoynu sigale san godhuudhaaf nama arrabaan osoo hin taane ragaa qabatamaa dhiyeessinee laa warra itti deeggartu kun kakkanaati kana godhaa jiran jennee dura qabnee saba odaa caffee dhuga baantaa awwaan kana hin garree aboo kana booddee wajjin dhaabbadha akka ju'uufiin haasa'u malee aboo ati hattu yaa akkasii deebasi ati duruu kakkanaati ati kana haati teekkana ati kan abbaan keekkana ati kan akaakoon keekkasii yoon jeen nama kana dubbachuun kiyya faayidaan qabu maaliif dubbadheetiin fageesse malee dubbadheen dhiyeessin haasonni kiyya faayidaan qabu jechuudha isaa wajjin dorgommii keesseenuun mormuun kiyya mee faayidaansa haasa'uun isa deebisuudhaaf malee isa fageessuudhaaf miti amma irradduu amala kana ijoollee biltsiginnaa qaba ijoollee biltsiginnaa amala kanaa kana qabdi nama biltsiginnaa dura dhaabbatu hunda ni arrabsan nama opidoo dhaabbatu hunda ni arrabsan narraa eegani footoo takka kanaaf taate booda postii godha footoo takkaan jaaladhe footoo takka biree duraa tolchan anaa karaa gubbaa kan ciisu goohon mutii fuudhee gubbaa kaanii ispaaltii walakkaadhaan akkatti gara addaadhee caffee raamis acting like freedom fighter janiisa katabii gubbatti acting like freedom fighter jee bakka ta'anii akkattiin karaa gubbaa ispaaltii gubbaa na cimsanii footoo sunnaaf taate sheeriin godhe kanaan furmaan hin dhufu jedha keenya bulee kanaan furmaan hin dhufu Oromoo taatanii warri biltsigaa deeggartan warri mormitaniis garuu hogguu wal mormitan arraba irratti hundoofte osoo hin taane wal deebisuudhaaf wal dammeessuudhaaf dhugaa jirtu wal dura keenyee wal amansiisuudhaaf haa ta'u siigalee akka nama waa beekutti akka nama hayyutti haa yaannu kanaan dhaammadha yeroo gaarii viidiyoo takka karaa yuutuubiin gadhiiseen jira sunis dhaamsa addaa qabdi warreen dandeessan yuutuub caffee raamis seenaadhaati daawwadha kanuma thank you